يا بوليتي يا رقا يا بوليسا بيا دنيا يرو قباب دافتيسا الروز تصبر مريت ديم تكيسا نمرا قدانا تايتم. السلام عليكم جنة سلام تاور جنة خيرين كنا مسيسمه يا رمان برحمة خيرين كنا مسيسمه يا رحيم برحمة سماتو هركا كبا أمر ما هندا يا رحمن نو مخلوقا وما هندندين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نقبتني فيا حسن بغني جراتن عندي حسن أشما أركبون ورونا وانتا برالي حتى ما نقبتي افتلاح آشيه يوغين تياشو channel جميلة كل أتوقع بجلتي وانت دسني قبضي رفي يرو بايا نمان ولا لا جن الدنيا تنرى توقفا بيكان واحدة الله واحدة ربي توقف كوابي فجج لما فا نمني ولا لا الدنيا تنرى هينو ما هنجر ما جتة يجتن كنسا ويسني فيما كنسا انتم مالي يجتن نمجة توقف تجرى كصورة أبا بكيلتو أكسم غارين أكسم وانت غرغرا براتي أكا تكروري جيتي تأمره نما ما توري جدام seenaan isaa akkas jira. Gaafa tokko bishaan baharaa namticha barumsa ammayyaa hin baratin tokkoon bishaan baharaa irra deemaa turamee jira. Garuu namicha kanatti waan barumsa ammayyaa inni baratiniif harakaata godhaa ture. Garuu nu'u odoo waan tokko hubatin namatti harakaata godhuu namatti uf jajuu an beekaadha anayyuu ufiin jechuu dhiisuu qaba nurra hafuu qaba. Kan beekne san haga dandeenye barsiisuu gargaaruu dandeenya. Garuu yoo ammoo ka ammayyaa wallaal ka aadaa akka inni beeku hin dagatiin. Barumsaatiin been akka inni beeku hin dagatiin. Wanta tollaalta akka inni beeku hin dagatiin. Kanaaf wanta nu beeknu wallaalle martuu nu beeka jechuu dandeetta. Miti namni wallaalaan hin jiru. Wanta ati yookaan hin yaadanne tokko nama si yaadachiisuu danda'a. Kanaafu malaanaa ta'u, gochaanaa ta'u, jechaanaa ta'u. Kanaafu namaan wallaalaa jechuun hinuma hin danda'amu. Qinsaa namicha kanaa isiniif hima. Namichi kun yeroo abaaboo bira ga'u, abaaboon kun soorata akkamii soorata? Hagama lafarraa ol fagaata jedhaan namicha kanaa jedhaa ture. Lakkin beeku jedhaanii ture. Yoo gaara bira ga'u gaarri kun haga inni ol fagaatu beektaa? Haga inni meetira meeqa isaa beektaa? Jedhaanii ture. Lakkin beeku jedhaanii ture. Maarree ammas deemu haga munni kun lafarraa ol fagaatu soorata inni sooratu beektaadhaan isa. Lakkin beeku maarree siidhumattee faarsaantii haganaa jedhaanii faarsaantii isaa laakkayaa fide. Garuu rabbiin giddiin qabu. Abbaa hin beeka jedhu gaddeebisuu danda'a. Kammoo inni wallaalaa jedhu san ol fuudhuu danda'a. Yeroo baay'ee nu maaliif fayyadamu? Nama duniyaa qabu jala girgir jechuu jaalladha. Nama kaan ammoo ofirraa achi dhiibuu. Akkasuma wallaalaallee ofirraa achi dhiibuu. Hin barsiifnaan jennu. Yookaan baratee si taraa qubaayyuu qabdu ati san. Maal godhuu feeta? Ofirraa achi dhiibda. Odoo sammuu qabaannee wallaalaallee be'as. Beekan sun jecha. Ka qabeenya hin qabne illee ofittas qabeenya kee haga dandeetteen gargaartee akkaataa inni itti dalagatu haa sibiraa dalagatee si gargaaree haa durummatu rakkoon qabu ilma namaa duniyaa waliin uumamne waan ta'eef. Kanaafuu namichi kun siidhumattee duuba jiruun oduma akkasitti himan laakamee dhumatte laata. Ka siidhumattee ani beekaadha jedhu san immoo kaan ammoo ani lakki hin baranne barumsaa ammayyaa ka jedhuun sanii dhumatte yaa jara nama eenyu dhumatte laata? Yaa jara na eenyu laata? Kanaafuu yeroo baay'ee harakaata garagaraa ka rabbiin bareeda kenneef harakaata godhaa. Akkuma arginu na'amaa rabbii dagatee yoo namni waa jedheen ati waan ofii bishooftuuf waan ofii ol baatee viidiyoo hin dubbanneef akkas nagoota
hamaana fakkeessita yoo lakki akki kun siin ta'u jedhaniin lakki ati waan akkas hin taaneefi ati waan wallaaltuu taateef akkas taata oduu beektuu taatee akkas taata miti sirra beektii ta'uu danda'a waan isiin diddee beekta ishi waan isiin si gorsituu beekta isiin fokkattee ol ba'uu dhabde maa bifa rabbiin isii kenne ol ba'uu dandeetti garuu namni karoora garagaraa qaba waan ta'eef waan akkanaa irraa of haa qusannu yeroo baay'ee gochoonni keenya gochoota addaati jechoota addaa namaa jenna kan bifaa bareedallee kan kenneef rabbi haalamaati rabbiin sii kenne san alhamdulillah jedhiitti shakkari malee namaan ati fokkatteef akkas naa ta'uu dhabde ati maatii ta'uu naa ta'uu dhabde jechoota kana jechoota fofokkataa nama tuffachuu nama diqqeessuu bifaan nama rabsuu kun nurraa hafuu danda'a. Fakkeenyaaf koomantii garagaraa kaamilaaf muttaariin jala deemee dubbisee jiraachaa warri kaamilaaf muttaariin beektan yoo ta'e yeroo baay'ee kaamilaa wanta garagaraa jedhanii arrabsan bifa rabbiin kenneef arrabsuun kun haraama guddaadha wallaahi laziin gifii guddaadha gorsaa yoo isin gorsa dhiisi maaliif beektaasan wanti kun ishi ta'e gaafa wanti kun biraan keessa ta'uutan ani wanti isin jechuu deemuuf qinsaa isin himuuf garuu wanti tokko gaafa fiddee dhufte bakka tokko si oofa jechaadha bakka ati silaa deemuuf feene si oofa jecha haasofni kanaafu nu nama arrabsuurra nama diqqeessuurra nama wallaala aga kennaatti akkasuma godha sirra beekuu danda'a sirra baruu danda'a oduu atastootti nu bakka guddaa ga'uu danda'a kanaafu nama waa jechuu nama tuffachuu nama diqqeessuu kana nurraa hafu eegasii namichi akkasitti dhumarra isinii himuuf jedhisee eegasii namichi akkasitti bishaan bahaara gubbaa oduu deeman maal jedheerree kan inni waan beeku godhuun sun maal jedhee ati hoo bishaan daattee beektaa siidhumatte odoo inni faarsaantii 2-3 si'a fudhuun siidhumatte faarsaantii takka si'a fee bishaan daakkaa beektan hin beekuu jedhe siidhumatte kaa jedheen agas namichi sunillee du'ee jiraate isaa feenu qinsaa asirra dhaabatte akkasii qaammoo akka borobsa ammayyaa biratti an beeku ofiin jedhu sun doonii nu lixe isii isaanuu gaggargaltee beenu ka bishaan daakkaa beeku bishaan ofii daakkatee bayate kanaafuu namaan wallaalaan jedhe odoo ati wallaalaa jettee asiin tuffattu inni asiin sigubbaan gaddeebi'u gaafa biraa gaafii biraa gaafatta kanaafuu nama tuffatiin namallee bifa isaa ilaalte namaa waan jedhiin quba namatti qabuun duratti ofitti qabe kanaafuu assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakatuhu gorsi kiyya yoo isinitti tole ta'e akkuma itti fufee jira yoo isinitti hin tolle immoo laayikii sheerii godhaa. إن الحمد لله ألف مرة فصل وسلم على خير الورى إن الحمد لله